Hayee harka fuune kabajamtootaaf jaalatamtoota maatii Kaasuu Shoo akkam jirtu? Nageenyi fi jaalalli keenya lafaa fi bakka jirtanitti isin biraa ga'u isinitti jechuun jaaladha. Akkam nagaadhaami jirra galata waaqayyoo ulfaatu. Eegee tiksee yeroo isaa kana isinis eegees tiksee yeroo isaa kana isin ga'e isin hundi keessan baga nagaa fayyaa taatan isin jedha. Itti aansuudhaan namoonni baay'een lafa bitanii namoonni dudubbattan jirtu. Isa saniif akka carraa ta'eerraa lafaan qabadhee isiniif dhufeen jira. Lafti kun naannoo ganda 12 keessatti kan argamudha jechuudha. Ganda Aliilaa lafa seera qabeessaa lafa kaartaa qabu jechuudha. Kanaaf namoonni akka carraa taatanii ergaa jettan jirtu waan ta'eef akkuma argitan jechuudha. Manoonni baay'ee mana diizaayinii ofii eeggate mana baay'ee babbareedduudha. Naannoo kanatti ijaarameeru. Fuuldura kee kanatti immoo akka carraa ta'ee fageenya irra illee jiru. Naannoo ganda 12 keessa jira. Beetikiristaanii Gabreelii. Gama kanatti yoo isinitti mul'ate hin jira jechuudha. Baay'ee fageenya hin qabu jechuudha. Dhiyeenya kan jiru aspaaltii irra baay'ee isteeppii 2 yookaan 3 jidduu keessa kan jiru. Jidduu kana keessatti immoo giddibiin naannoo giddibii saniin beektu isatu jira. Kanaaf ammaaf lafti gurguramu 140 isaan kanneen jechuudha. Tanaan dura lafeen kanneen gurgurreeti. Kinoo masarata warri bitate masarata irratti hojjetatee jira. Noosittis masarata biraa hojjetaniiru warri bitate jechuudha. Warri immoo deebistanii ammas lafa nu ergii jettan ganda 12 keessatti gatii baay'ee madaalawaa ta'een naannoo 1700 fi 80 naannoo 1800tiin kan gurguramaa jirudha jechuudha. Fakkeenyaaf amma lafti kuni fakkeenyaaf asirraa jechuudha. Bakka waalikkii kanarraa isinitti mul'ata yoo ta'e asirraa hamma girgiddaa mana kanaa jidduun kun keessi 140 kaareedha. Kanaaf namoonni bitachuu barbaadan gara keessattiinis ta'ee naafis viidiyoodhaan isin bilbiluu dandeessu immoodhaan isin bilbiluu dandeessu karaa keessattiin isin dubbisuu dandeessu rakkoon hin jiru. Kanaaf waliin haasa'uu dandeenya jechuu barbaadetananii akka carraa ta'ee namoonni immoo manallee gaggaafachaa jirtan jirtu. Manas warroonni gaggaafachaa jirtan jirtu. Manni illee jira fakkeenyaaf namoonni baay'een dudubbattaniituma achumaan babbaduu baay'istu malee warri bitachaa jirus jira warri itti fayyadamee mana ofiitti namni galeeyyuu jira bitateetu lafas bitatee namni mana ijaarrate jira. Akkasuma immoo manas bitatee manuma sanuyyuu kan hin xumuramne bitee mana san xumurate jira. Annaa eddichi baay'ee tokko bareeddu kan ta'edha. Maabiraatiinis jira bishaanis jira. Namoonni bitachuu barbaadan amma fakkeenyaaf kanan amma isiniin jedhu kana jidduu kana keessa abbichi lafa seera hojjetaa mootummaattis abbaan lafaa akka carraa ta'ee lafti kana gurgurachuu barbaadanii 800 jechaa jiru. Yoo wal bira geenye immoo gatii wanni waliis ilaallu jira jechaa waan jiruuf namoonni barbaadan irra keessatti fudhachuu dandeessu jechuudha. Bitachuu dandeessan. Kanaaf na dubbisaadhaa koomentii naa barreessaa ganda 12 magaalaa Asallaa keessatti jechuudha. Akkasuma immoo baduu kiyyaaf warroonni maa badde jettanii na gaafattan nan jira dhugaa waaqayyo. Maaliif hojii tokko qofa bichaan hojjennu beektu hojiin nuti hojjennu hojii baay'eedha. Waan ta'eef kana sababa kanaaf hin bade malee jira. Kanaafuu na dubbisuu dandeessu jechuu barbaadetananii dhagaanis irratti bu'ee jira. Dhagaanis irratti bu'ee jira jechuudha. Lafa 140 kaareedha. Gatiin isaa 800 kan waamamaa jiru jechuudha. Kanaaf wal bira yoo geenye immoo gatii isaa walii qannasuu dandeenya rakkoon hin jiru. Kanaaf kana fakkaataa isin jedhaa warroonni bitatanii fakkeenyaaf irratti ijaarratan kun amma fakkeenyaaf masarata baasan jiru jechuun kan sadarkaa xumuraatinis ga'ee jira. Kan xumuree kun fakkeenyaaf amma lafa elliin itti ba'e kana fakkeenyaaf amma natu namaa bite xumuratee raammatti galeera abbaan kan suuta hojjetataa jechuudha. Kanaaf na dubbisaa rakkoon hin jiru isiniin jedhaa. Gara keessattiin isoo na dubbistanii homaa rakkoon hin jiru. Kanaaf bitadhaatti fayyadamaan ergaa kooti. Kanaaf baduu kiyyaaf immoo dhiifama guddaan siin gaafadha. Yookaan yeroo tokko wanti namaa mijoofne hin jira waan ta'eef sababuma sassanii fi sababni nuti bannuufi. Kanaaf mana kanatti aanee fakkeenyaaf amma mana kanas anatu namaa bite itti galaniiru amma xumurame keessa galaniiru keessa jiru jechuudha. Fakkeenyaaf kan itti galaniiru. Innaa bitattanii itti jiraachuu dandeessu.
siniin jedha warri lafa barbaadanis warri mana barbaadanis na dubbisuu hin dandeessu rakkoo qabu. Fakkeenyaaf kanneen keessaas manni gurguramu jira. Fakkeenyaaf magaalaa Salawaa fakkaata argitanii gara fuuldura sanitti waan ishee fakkaattu kana fakkaata jechuudha magaalaan Asallaa baay'ee namatti tola. Kanaaf fakkeenyaaf manneen kana keessa manni gara kanaa miti mana amma isinitti mul'atu kanaaf iddoon ta'anii fuuldura isaatiin manni biraa jira manni gurguramu jira. Kanaaf warroonni barbaadan na dubbisuu hin dandeessu. Akkasuma immoo viidiyoo kana laaltan isa iddoon ta'anii sheer kompiiliit biitolii gochuu hin dagatinaan siin jedha. Baay'ee tokko immoo sinan galateeffadha dhugaa baay'ee tokko nu guddisaa jirtu baay'ee tokko viidiyoo keenya illee nu ilaalaa jirtu. Ammallee akkanumatti nu ilaaluun keessan yookaan immoo nu guddisuun keessan akka nu biraa naafne sinin jechuun jaaladha. Kanarratti immoo bal'atuun yaada jiru itti daddabaltee viidiyoo kana babbareechitee isin erguu dandeessi. Kanaaf laaltanii dhiisuu qofa bichaa odoo hin taane lafa kana abbaan carraa itti fayyadamuu dandeessan jechuudha. Itti fayyadama. Fayyadama gaarii isiniif haa ta'u sinan jaaladha. Horaa bulaa deebanaa nagaadhaan naa tura.